Hordoftoota Boraa TV akkam Boraa TV gara Bunnoo Beddellee deemuun dargaggoota kennaa aartii qaban keessaa nama tokko beeldhamee wanna jiru yeroo ammaa kanas daandii keenya eegaluudhaaf qophiirra jirra. Warreen maatii keenya ta'an subscribe gochuun maatii keenya ta'a isiniin jenna. Daandii eegalleetti jirra. Oromoo biyya Onesmoos Nasiib biyya Abbaa Gammachiis biyya hayyuu kitaaba qulqulluu yeroo jalqabaatiif gara afaan Oromootti jijjiiredha. Amma xumura qophii keenyaatti mudannoowwan keenyallee akka nu faana ilaaltan isin affeerree jirra. Boraa TV subscribe gochuu hin dagatina. Hayyuu biyya Caalii Shonoo biyya bosonaan beekamtu maqaan ishee UNESCO irratti kan galmaa'ee jiru. Warreen dhuftanii hagartanii hin beekne kottaa ilaalaa isiniin jenna. Hundi keenya konkolaataa keenya keessa buudhaan konkolaataan keenyallee lafaan waliin xiiqii qabattee jirti. Gargaaraan konkolaachisaas mataa qabatee jira. Bakka kana gaafa geessan konkolaataa irraa bu'uun lafa irra dabartu. Ta'us lafti kun kan cite hammallee maal tokko qabee jiru wanti beekamu hin jiru. Kanaaf wanti kun xiyyeeffannaa barbaada jechuun ergaa Boraa TV'ti. Hordoftoota Boraa TV Boraa TV subscribe gochuun daawwannaa keenya ammallee nu faana godhaa isiniin jenna. Daawwannaan keenya gara Bunnoo imalli keenya gara Beddellee akkuma itti fufeetti jira. Naannoo kana jalli isaa bishaan wanna ta'eef carraan citu isaa bal'aadha. Gargaaraan konkolaachisaallee miira sodaatiin goommaa konkolaataa isaa akkasitti ilaalaatti deema. Kun nama sodaachisa. Gara Cooraa seenneetti jirra. Magaalaan Cooraas kana fakkaatti. Xiqquma see daawwannee keessa dabarraa yeroo biraa bal'inaan daawwannee waadaa isiniif seenuun gara nuti cineerraa. Yeroo ammaa magaalaa Beddellee seenneetti jirra. Egaa Beddelleen biyya firrisaa waggaa, biyya jaalalaa, biyya yeroo dhiyoo godina of dandeesse taatee baate kanaan dura godina Iluu Abbaa Boor waliin bakka tokkotti waamamtu biyya jaalalaa, biyya tokkummaa, biyya amantaan jaalalaan keessa jiraatu, biyya saffisaan guddataa jirtuuf biyya jijjiirama guddaa yeroo dhiyoo keessatti argisiistedha. Biyya kana keessatti aadaa wal kabajuu, aadaa wal jaallachuu, amantaadhaan osoo wal hin qoodin amantaa musliimaa akkasumas amantaan kiristaanaa jaalalaan kan keessa jiraatudha. Beddelleen kan dhiyoo godina taatee of dandeesse taatus yeroo ammaa sadarkaan guddina ishee ajaa'ibadha. Kan isin amma ilaalaa jirtan siidaa firrisaa waggaati. Siidaa firrisaa waggaa handhuura magaalattii yookaanis marfata irratti argama. Tole hordoftoota Boraa TV akkam jirtu. Egaa Boraan TV dargaggoota keenya addaa qaban kana asiin gara chaanalii kanaas ni dabarsaa turuun isaanii yaadatamu. Guyyaa irraa kennaa aartii addaati qabdu kana waliin nutti himu. Zalaalam Barreessaan jedhama. Godina Bunnoo Beddellee magaalaa Beddelleen jiraadha. Finishingii jedhama afaan Ingiliffaatiin. Mee mana tokko akkas faayanii fixuuf guyyaa meeqatti fudhata? Egaa mana jireenyaa tokko akkasiin jalqabaa hanga dhumaatti yaa'u jalqaba koornisiin isaanii hojjetama. Girgiddaan chaakii eegga godhamee booddee tura kan nuti gara finishingii kanaatti seennu chaakii isa jedhamu jimsii kanas illee ni hojjenna. Sana booddee qalamiin kun kan nuti itti seenuu dandeenyu dursa baagiraawundii wanti jedhamu kun jira. Sun eegga deema booddee qalamiin kunis immoo kophaa isaatti akkanattiin akka aadaa argaatan kana. Baandii afran Bunnoo Beddellee keessatti mee maal irratti hojjetaa jirta? Gahee shubbisaatiin sululuka diraamaa beeksisa wal hojjechuun ni sirba Addisuu Kabbada yaadataa keessatti sillee wayyaa keessa jirta. Mee achirratti maal taatee taphatte? YouTube'dhaan hojjetame mata dureen isaa ija boruudhaa fi akkasumas kanniisa kosiirraa kan jiru taatoo ta'e kan irratti hirmaadheera. Tole akkuma argitan hojii aartii keessatti illee ogummaa garaagaraa baatee ogummaa kanatti dabalataan ammoo hojii akkas faaya kana fakkaatu mana finishingii hojjetaa jirtu jechuudha. Boraa TV.